Akkam jirtu? Hacaaluun waggaa lama dura Oromoodhaaf fidaaf godhee ture. Isteejii irra dhaabbatee gaafa jirtu qeerroo jeesan Hacaaluun Oromiyaa yeroo takka bilisoomsee ture. Sabaaf sablammoota biyya saniilee bilisoomsee ture. Qabsoon inni gaggeesseen lubbuu arran khannine inni lubbuu waggaa lamaan akka arraati isteejii Millennium keessa dhaabbatee bakka hoggantoonni gurguddaan jirutti Hacaaluun lubbuu isaa khannee ture. Gaafa sana Hacaaluun nu bilisoomsee ture. Garuu bilisummaan teenya kararraa meexe. Bilisummaan teenya arraan tan kararraa kameexe namni sababa ta'e tokko Hacaaluudha. Namni akka bilisummaan dhuftuuf sababa ta'e tokko Hacaaluudha. Garuu qabsoon inni godhe san galman geenya. Arra obboleessi keenya Hacaaluun hin duune. Yoo Hacaaluun du'ee jira jettan gaafni Hacaaluun du'e gaafa Oromoon kaatee mirgeessii falmachuu dhiiste. Asirra teenyee galgalaa ganama wanni iyyinee saba keenya haa dammaqaa haa iyyadhaa mirga keessaniif dubbadhaa mirga keessaniif booyaa hin callisinaa osoo jennu arraan tana nama akka Hacaaluu Oromoon dhabuu jechuun Oromoon ijaajaamu jechuun kuni du'a oliiti. Arraan tana lubbuun Hacaaluu fidaa Oromiyaa ta'uu qabdi. Sababa Hacaaluu Oromiyaan bilisoomuu qabdi. Sababa Hacaaluu lubbuun qeerroo dabartee arra irratti dhaabbachuu qabdi. Oromoon arraan tan Hacaaluu hundeessaa awwaallattee yoo galtee rafte waggaa 500 rafuuf deemta. Waggaa 500 gabrummaadhaaf rafuuf deemta. Yoo arra mirga keetiif arra sababa Hacaaluu yoo ati kaatee biltsiginnaa firraan buqqaasin yoo biltsiginnaa Oromoon arra kaatee hiddaan firraan buqqaasin gabrummaan tee qaroo kee ija kee takka takkaan si keessaa guuruu deeman. Kuni lola hamaadha, lola hadhaawaadha. Oromoon takkaa yeroo akkanarra geessee hin beektu jechuudha. Goonni ajjeefamu. Gootni addunyaa kanarratti kabaja qaba. Goota saba tokko ajjeesuu jechuun saba kana ajjeesuu jechuudha. Qaroo ija kana ajjeesuu jechuun qaroo saba kana ajjeesuu jechuun saba kana guuturra genocide gaggeessuu jechuudha. Arra namni Hacaaluu ajjeese mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa Itoophiyaatu Hacaaluu ajjeese. Hay yoo gabrummaa biraa waggaa 400 ifirra deebisuu feete. Hay arraan tana Oromoo yoo arra kaatee mirga ifiitiif hin falmatin yoo arra kaatee mirga ifiitiif hin falmatin yoo Hacaaluu hundeessaa Oromoon awwaallattee galtee rafte biltsiginnaan khalloo yeeyyii uffattee asirratti nu wajji boochuu tana dhaabbadhaa jaan. Abiyyi nu wajjin booyin ni kijibda. Abiyyi nu wajjin hin booyin ni sobda. Si hadhukkee irraa dhadhee waan dila kana hunda nu qoqqotee lafaa nu baase tokko si. Arra Oromoon kaleessa Floyd gurbaa tokko beekamaan tahinii fi addunyaan Ameerikaa waliin garagaltee addunyaa wal geesse duuti mucaasanii. Arra duuti Hacaaluu yoo Oromoo kaasin asirra teessee booyinsi kee bu'aan qabu. Oromoon booyuun qabdu never. Oromoon booyichan qabdu. Oromoon Hacaaluun
takkasi bilisoomse lammaffaa si bilisoomsuuf lubbuu isaa kannee jira siif wareegamee jira ati immoo ka'uu qabdamma takka arra kaatee biltsiginnaa hiddaan hundeen firraa buqqaasuu qabda yoo biltsiginnaa arra kaatee firraan buqqaasin maaliif sirna kanaatu sirna hamaadha sirna takka takkaan oromoo nyaatee fixuu deemu sirni kun maal jettee jaa viidiyoo kana maybe amma booda ittiin deebi'an viidiyoo waraabu yoo ta osoo tokko tokkoon oromoo nyaateen fixne arraan tan namni oromoodhaaf haa caaluu hin jiru soo kanaaf oromoon kha'iitii galgala kana mirga keetiif falmadhu mirga keetiif ka'uu qabda dhaabbachuu qabda sirna kana hiddaan buqqaasuu qabda haga sirni kun hiddaan buqqa'ee sirni biraan dhaabbatin haa caaluun gaafa san du'e gaafa ati kaatee mirga keetiif falmatte gaafa ati kaatee sirna kana hiddaan firraa buqqaafte sirna daadee qaratee sitti as deemaa jiru kasi nyaachuuf sitti deemaa jiru kana yoo arra haa caaluu hundeessaa fidaan tahin oromoon waggaa 500 akka arraatiif if eeggadhu gabrummaa jala kuftee jirta yoo arra ati haa caaluuf hin ka'in guyyaan oromoo kaatu hin jirtu ammaan booda hin booyina never yoo booche diinna garaa qabbaneessita haa caaluu yoo akka inni duune feete haa caaluu jiraachisuu feenaan kaayyoo inni du'eef tana galmaan ga'iif haa caaluun ka jiraatu haa caaluun ka lubbuun jiraatu haa caaluun ka seenaan isaa barabaraan jiraattu yoo waan inni du'eef kana arra ati oowwituu kana mirga keetiif kaatee falmatte yoo boochee immoo guyyaa 2-3 boochee warri biltsiginnaan wajjiin booyuudhaaf if qopheessanii jiran never ever biltsiginnaa oromoon alaa fi biyya alaatiif biyya keessaa hiddaan yoo firraa buqqaafte sirna biltsiginnaa je'ee nurratti as deemaa jiru kana yoo hiddaan firraa buqqaaste haa caaluun ni jira hin duune jechuudha yoommoo arrallee ati gawwoomtee kaatee mirga kee osoon falmatin arra boochee boru yoo ka'us taate boru Jawaar Mohammad si keessaa fuudhan iftaan kaan fuudhanii qaroo ijateetii akka jiru si keessaa guraniiti nageetti because in kaatu jechuudha ati arra yoo haa caaluuf hin ka'in boru Jawaariifis hin kaatu maali faayidaan isaa maali Finfinnee marsanii taa'uun gaafa Finfinnee marsanii taa'uun maali bu'aan isaa naagalaan jiru sababni nuti Finfinnee itti marsinee teenyuuf naagalaan jiru arra oromoon gadda guddaa nama miliyoona 50 shalagamuu dhabne arraan tan haa caaluu namni nurraa jeese sirna kana haa caaluu nurraa namni jeese nama sirna kana amma nutti irra jaaraa deemaa jiru garuu haa caaluun ka du'e yoo oromoon boochee wal boochiftee mana galte qofa daase yoo boochee wal boochiftee mana galte haa caaluun du'e jira gaafa san du'e yoo oromoon kaatee mirga fiitii falmatte alaa keessaa yoo falmattan yoo abbaa garaa if keessaan buqqaafne abbootii garaa warra garaaf bitamee nu keessa tattaa'u hundasii warra sirna nafxanyaa kana nurra deebisuudhaaf galgalaa ganama dalagu yoo jara kana arra tokkummaadhaan falmannee if keessaan buqqaasin alaa keessaan ifirraan buqqaasin sirna ganaa jaaramuuf deemu kana yoo hiddaan firraan buqqaasin yaa oromo waggaa 500 si afaanas deema jira dukkanti tana firratti him tana ifitti himaa deem yaa ifitti himaa deem ka'i mirga keetiif falmadhu ka'i tadhumaa ka'i falmadhu namni haa caalu booda si hafeen jiru ka'i waan isaan boochise kana caccabsiiti ka'i mirga keetiif falmadhu hinjiru kun ilma eessuma kiyyaati ilma adeera kiyyaati gosatiyya kutaakiyya gandakiyya jinni jaanka dhiisa biltsiginnaan adawwii oromooti diina oromooti
نوجين بوينا أما فكيسوف نوجين بوينا بوي تخيسان بربان أورمو يرون همتون أما يرون همتون أورمون فيس غوتي يرون خان الرحمن جرو تيغرين بر هاجالو هندي صبر ويانين اجيسون دد دبني بر أورمو جولتني جاو جتي ديفته بر أورمو وجين ولتني جاو جتي ديفته غوتي شي خيسان اجيسو يوم خيسا اجيسه بربراني جا ولتي افنا جتي دي بر ويانين اجيسني بر هاجالو يو اجيسو فاي دد دبديتي أكملتي أوسو قلقلا غنما علمي أورمو دوما جرا أوسو قلقلا غنما علمي أورمو كوتا هند غيست آدم سمي أكبنيست أجيفا ما جرو أرى أكملتي إجيك أرون تيني أجيفمتي سرنا خانا بقاسو قبض أورمو خاي سرنا خانا فالمدلو فرا بقاسي بويتشي بما سنغوتو هاجالون هندوني هاجالون هندوني هاجالون هندوني الرلي برولي هاجالون هندوني هاجالو دوبا مليون ورتا جيريچو هاجالو كسا خاي فردخي مال قلقلا غنم فردخي وني توفستي كل الرباف إساياسو سيماچون دفتو كل درسخي ونا تغورتي فرده تولمني مالي فردخي تي چنچلتي فيمفيني دي بيسان اولتو وان هي كان قبنف فينفيني خنا قلقلا غنم دي بيسان اولتو خاي وان قبد فردوتي خاي فينفيني فنيان جلس جرتي بر هاجالون خدوئه غافا بلچكنا لوبون جرات قف هاجالون مو خبر بران جراتو غافا هدام بقي قف سرني نفتنيا اما جارا ما جركون يو اورمو خاتي تو كمان على خيسان ilma abalu oson jen abba garasi khaysa jir hunda if khaysa manchas bukas if khaysa biltsigna manaysi hunda dakif manat hunda si ala khaysa sirna khana fira bukas yo sirna khana bukafte hajalu hunde sani jiran dun hajalu hunde sa barbaran no jirat barbaran no jirat hajalu hunde sa hajalu hunde sa asirate ese akka yoo boche bochifte galtu taate mo hacaalun du'e akkasi been hacaalun du'isa kay mirga xeeti falmad akka dhiira mirga xeeti falmad haga yoom barabaraan namni akka xeeti si bochisa haga yoomi bochee jiraatta maqaa kana lakkuisa guddaa himatta بر فلويد بر هاجالون غو بر خار امريكا دچ سمي بدتي قبسي زخون خ الدنيا والغي خون اتي هاجالو دبدي غلتي رفتي قوفتي خاتا نما كا هاجالو دبديتي هريمني سفرتا نما كا هاجالو دبدي غراخيتي سيرنا خنا جلت تيسا خي سيرنا خنا فرا بوكاسي هاجالو سيرنا وياني سيرنا بوكاسي وسولو بونجرو الرهيف كيسا يوخان جنازان إسا دوتي سا إني مو الرسرنا خانا بقاسو رتي فيدات هوكا بهاجالون ديسا هاجالون ديسا أسو جرو لنو بلسومس أما مو دوتي سا فيدات هوكا بدي سرنا خانا هدام بقاس دي سرنا هارو دي بسوكا بدي غافا سان هاجالون ديسا نجر خانا علم مو أورمون أسرتيني والبوچي سوفي والبوچي سوكفتي فلوفون بوانون كبوچو haganan ja'a kha'a mirga khayssani falmadha waan biraatiifu nama simachuufu sinsinne finfinneeni guutan qaatanii nama simachuufu qawwee guurrattaniiti farda cancaltanii finfinne gayyaatan finfinne dhiphistan mee arra haacaaluun yoo dhugumaan haacaaluu jaalattan mee kha'a gaare amma akka finfinne dhiphistan sanitti khay fi mirga khee falmadha khay sirna kana hiddaan firraa buqqaasi sirna kana hiddaan gaafa buqqaafte qofa kha'ati arrantan haacaaluun barabaran jiraatu yookaan inni akkuma eebbisa addunyaa fasseenata akkuma Usmaayyoo Musaa fasseenatu deema haacaaluun wallisaa qofa miti haacaaluun qabsaawaa qofa miti haacaaluun Oromoodha haacaaluun Oromoo nama guddaa dhabdee jirta booyichi qoftiin gaha miti
guyyaa lama sadii boochee galuun gahaa miti kasijjeese sirna kana sirna Mahammad Amiin Khalee ajjeeseetu arra Hacaaluu ajjeese yoom falmatta yoom kaata mirga keetiif yoo arran kaane yoom kaata tana wal boochisuuf himta ka dhufu boonyee wal boochisuuf hin dhufnu walitti never boonyee wal hin boochifnu kai hayyuun Oromoo kai sheekotiin Oromoo kai communitiin Oromoo kai ilmi Oromoo bakka jirtu dhiiraa dhalaan kai falmadhu mirga keetiif arra ati yoo Hacaaluun wareegame ati galtee rafte ati dhugumaan duute Oromoo waggaa 500 gabrummaa matarratti dukkanti si afaan deemaa jirti tana fittiim tana sirritti fittiim